Yesus Kristos burqaa jireenya barabaraati wanta jedhutu walii wajjin ilaalla. Iddoo kanatti dubbii dubartii Samaariyaa tokkootii fi gooftaa Yesus Kiristoositu argina. Amma danda'amaa ta'e gabaabseen dubbachuu yaala. Kutaa kana walumaa gala yoo ilaalle akkaataatti gooftaa Yesus Kiristoosi dubartii Samaariyaa kana bira dhaqee dubartii Samaariyaa kana dhaqeetu bishaan dhugaatii gaafatee wajjin dubbachuu jalqabe. Wanta argamuunitu wanta argamu irra dhaabbateetu wanta isheen jireenya ishee irratti in argine jireenya ishee keessaa fi jireenya isheef kan barbaachisu utuu inni kennuufiitu argina. Yeroo dubartittii kana gooftaa Yesus Kiristoosi wanti inni godhe waa tokkodha. Kutaa kana keessatti yoo ilaaltani utuu amma si wajjin dubbatu utuu beekte utuu hubattee jedhe gooftaa Yesus Kiristoos. Kun dubbii gooftaa Yesus Kiristoos ture. Kanaaf gooftaa Yesus Kiristoos dubartii akeekni isaa dubartii kana ofii isaa isheetti beeksisu Kiristoos kun kanammoo fudhatti ishee hubachiisuu ture. Utuu isa si wajjin dubbachaa jiru kana beekte utuu hubattee. Wanti kutaa kana keessatti arginus lakkoofsa 39 kaasnee yoo ilaalle dubartiin Samaariyaan kuni gaafa Kiristoos kana gaafa hubattee jettu dhaqxeetu namootatti waamuu isheetu argina. Kanaaf kutaa kana keessatti yeroo gooftaa Yesus Kiristoos iddoo kana bartoota isaa wajjinitu Yihuudaadhaa ka'aniitu Galiilaa dhaqaa jiru. Yihuudaaf Galiilaa gidduu immoo Samaariyaa kanatu jira. Kanaaf yeroo kanatu gooftaa Yesus Kiristoos utuu deemaa oolanii dadhabaniitu bartootni isaa nyaata bituudhaaf deemanii inni immoo Samaariyaa kana keessa boolla bishaan isa Yaaqoob jiru sana bukkee utuunni taa'uti. Dubartiin Samaariyaan kun bishaan budduffachuudhaaf gaafa isheen dhuftee jettuti gooftaa Yesus Kiristoos utuunni bishaan dhugaatii naaf kenni utuunni jedhuutu argina kutaa kana keessatti. Isa booda gaafa akkasittiin jedhu attamitti kun attamitti ta'a? Attamitti isini ati Yihuudiidha attamitti warri Yihuudotaa taatee utuu jirtu ana kanumaayyuu dubartii Samaariyaadha bishaan dhugaatii kadhatta. Nuti warra qodaa tokko keessaa dhugan miti. Nuti namoota adda ta'edha. Nuuf isin gidduu maaltu jira garaagarummaatu jiraatte. Yeroon kun yerootti gooftaa Yesus Kiristoos gara dhiphina isaatti adeemuudhaaf jedhu sanbata sadaffaadha. Akeeki gooftaa Yesus Kiristoos biyya lafaa dhufeefi ilmaan namootaa warra adda adda ta'e kana ofii isaatii du'ee cubbuu ilmaan namootaa yakka ilmaan namootaa baatee fannoo irratti xumureetu nama hundumaa namaaf Waaqayyoon immoo walitti araarsuu ture. Kanaaf iddoo kanatti gooftaa Yesus Kiristoos yeroo inni akkasittiin jedhu attamitti taa'atte. Dhuguma dubbatte isheen dhugaa isheetti. Sababiin isaa warri Yihuudotaatii fi warri Samaariyaadhaa garaagarummaa guddaa qabu. Garaagarummaa guddaa isaan qabanis warri Yihuudotaa baay'een isaanii akka cubbamootaatti ilaalu warri Samaariyaa kana. Sababiin isaa immoo sabni Israa'el gara booda isaatiitti deebitanii yoo ilaaltanii jettanii sabni Israa'el yeroo ni bakka lamatti citee jedhe yeroo sana gar tokkoon kun Samaariyaa keessa jira. Gar tokkoon kun Samaariyaa keessa jira warri Asoor gaafa dhufanii jedhanii namoota Samaariyaa keessa jiran kana
warra gurguddoota ta'an warra jajjaboo ta'an akkasuma dargaggoota achi keessa jira hundumaa buqqisaniitu namoota dadhaboodha gatiin qaban jedhan duwwaatu achi keessatti dhiisan. Namoota jajjaboo ta'anii dargaggoota sergaa keessaa buqqisanii fuudhanii ergaa deemanii booda immoo iddoo isaanii immoo namoota baay'ee isaanii Asoor irraa fidaniitu iddoo saba Israa'el sana maal godhan iddoo sana qubsiisan. Kanarraan kan ka'e sabni kun wal makeera. Saba Israa'el qulqulluu miti, saba ormaa saba Asoor miti. Kanarraan kan ka'e immoo rakkina guddaatu jiru wal makaniiru. Kanaaf warra Yihuudootaa biratti warra ormaa warra wal makaa baay'ee tuffatamoo turan. Warra cubbamoota. Kanarraan kan ka'e warri Yihuudootaa yeroo Yihuudaadhaa ka'anii yeroo Galiilaa dhaquu barbaadanii warri ciccimoo ta'an baay'een isaanii Samaariyaa kana utuun tuqinitu Yordaanos irra achi darbanitu karaa fagoo adeemanitu Galiilaa dhaqu turan. Sababiin isaa Samaariyaa kana tuquun akka cubbuutti lakkaatu saba ormaati waan ta'eef qulqulluu saba sana tuquun qulqullummaa isaaniitti bu'uudha waan ta'eef karaa fagoo adeemanii Yordaanos irra naanna'aniitu dhaqu turan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gooftaa Yesuus Kiristoos immoo Samaariyaa kana keessa dhufee darbaatu jira. Dubartiin kun kanaaf attamitti dhaate nuuf isin gidduu garaagarummaatu jiraate. Kana duwwaasu toon taane warri Samaariyaan kunis akka saba Yihuudootaa biratti fudhataman qabneen beeku amantii iddoo sagadaa mataa isaanii qabu nuti gaara kana gubbaatti sagannaatti. Isin Yerusaalemidha kan keenya jettu. Iddoo sagadaa isaanis adda baafataniiru. Adda baafatanii macaafa Musee 5 keessaan fudhatu. Raajotan fudhatanii iddoo sagadaa isaanii baafataniitu adda ba'aniitu namoota jiraatan namoota orma jedhaman kanatu dhaqeetu Gooftaa Yesuus Kiristoos utuu inni wajjin dubbatuutu argina. Kanaaf iddoo kanatti Gooftaa Yesuus Kiristoos akka Yihuudiitti wanta ittiin bu'amuuniif malee waan sadiitti bu'e. Wanta akka Yihuudiitti itti bu'amuun ittiin buune ittiin cabne wanta isaan eeggatan waan sadiitu itti bu'e. Tokko garaagarummaan lafaa iddoo kana wajjenne maal cubbuu warra ormaa horma ishee taatee wajjin dubbachuutu jalqabe Gooftaa Yesuus Kiristoos. Lammaffaa immoo cubbamtuu ishee jedhamte. Dubartiin kun guyyaadhaan deemaa seenaa ishee yoo ilaalle kutaama kana keessaa Gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa seenaa isheetti dubbatu seenaa addaa qabde turte isheen. Dubartii cubbamtuu ta'ee wajjinitu dubbateetu sayyuu bishaan dhugaatii naa kenneedhe. Lakkoofsa 27 irratti gaafa ilaalle jennu bartootni gaafa dhufanii arganii jedhani baay'ee dinqisiifatanii. Garuu waa tokko maal akka inni wajjin dubbate maal akka isheen barbaadde garuu hin gaafanneedha. Garuu wajjin dubbachuu isaa gaafa arganii jedhani hin dinqisiifatanii kun maalidha irrammoo waan biraa fidachuun isaanii nafne yaada isaaniiti. Gooftaa Yesuus Kiristoos cubbamtuu kanaa wajjin dhaabbateetu dubbachuu jalqabe. Sadaffaa immoo garaagarummaa dubartiif dhiira gidduu jiru. Garaagarummaa sana cabse Gooftaa Yesuus Kiristoos galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kana cabseetu utuun iddoo kanatti utuun dubbatutu argina. Yesuus Kiristoos haala inni keessaa jireenya keenyatti iddoo baay'eetti yoo laalle haala nu keessatti keessaa dhufne yoo laalle iddootti namni nu hubanne iddootti namni nu argine haalatti namni keessatti nu beekne keessatti iddoo haala rakkisaa baay'ee keessatti dhufeetu maal taatee mucaa kunuun jedhee beeka maal taate
haalli sitti dhufe maali? Maal rakkate? Maaltu sitti ulfaate? Haalli sitti cime maali? Inni kophaa si dubbachiisu maali? Iddoo baay'eetti argitanii beektuni galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubartiin kuni dubartii kana wajjin gaafa dubbachuu jalqabuti gaa attamitti itti isheenis haasa'uu jalqabde wajjin yoo ilaaltan lakkoofsa 11 kaasnee yoo ilaalle 11 hanga 16 isa jiru yoo ilaalle dubbii kanatu argina. Ilaameettiin jedhe Gooftaa Yesuus Kiristoos. Namni bishaan isa kanarraa dhugu deebi'ee dhoobataadhe. Bishaan ani kennurraa namni dhugu garuu bara baraan jiraata. Bara baraan dheebuu ba'a. Bara baraan boqota. Ittiin jedhe. Isa booda seenaa dubartii kanaa yoo ilaaltanii jettani Gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa inni itti dubbatee jedhu yoo ilaaltanii dubbii garaa garaatu dubbatti gaaffii garaa garaatu dhiyeessite dubartiin kun iddoo kanatti dubartiin Samaariyaa kun dubbii garaa garaatu dubbatti bishaan kana eessaa fiddaa itti lakkoofsuma kanarra yoo ilaalle 5 kaasnee kanatu arganna. Gooftaa Yesuus Kiristoos lakkoofsa 10 irratti akkasittiin jedhe. Kennaa Waaqayyo siif kenne utuu beekteettiin jedhe. Utuu hubattee. Inni amma bishaan si kadhatu kuni inni bishaan yeroo hundumaa jiraatu siif hin kenna tureettiin jedhe. Utuu beektee utuu hubattee. Bishaan yeroo hundumaa jiraatu siif kennaattiin jedhe. Dubartittiin kanarratti gaafanne akkasittiin jedhee jedhu dubartittiin kanarratti bishaan itti laattu bishaan boollaa isa Yaaqoobii Yoosifiif kenne caalaa jette. Bishaan itti laattu isa kana caalaa isa kan keenyaa isa kan Yaaqoob kana caalaa jettee utuu isheen dubbattuutu argina. Abbaa keenya kan Yaaqoobidha kan nuu kenne bishaan kana bishaan boollaa kana isa kana caalaattiin jette. Gooftaa Yesuus Kiristoos iddoo kanatti eeyyeen caalattiin jedhe deebiin dubbate kana keessaa yoo ilaaltan lakkoofsa 11 hanga 14 yoo ilaalle wanta kana dubbate lakkoofsa 15 irratti garuu kanarratti dubartittiin yaa Gooftaa deebi'ee kan hin dheebonneef deebi'ee kan maal hin taaneef hin dheebonneef akkasuma immoo bishaan kana waraabbachuudhaaf deebi'ee akka maal hin taaneef iddoo kana hin dhufneef jette. Bishaan kana iddoo kana akka hin dhufneef bishaan kana naaf kenniitiin jette. Akkaataa isheen itti Gooftaa Yesuus Kiristoos itti dubbachaa jiru akkaataa isheen itti dubbachaa jirtu wal hubachuu dhiisan iyyuu malee iddoo kana deebi'ee akka hin lammaffaa kan hin dhufneef naa kenneetteen lammaffaa kan isheen dubbachaa jirtu bishaan isaa amma waraabbachaa jirtudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos waa tokko sittiin hin dubbanne akkas jettee ittiin hin jenne hin hubanne sittiin hin jenne akka gootu jedheen. Yesuus immoo dhaqi abbaa manaa kee waamii kottu jedheen. Gaafa isheen naa kenni jettu maal godhi ittiin jedhe dhaqiiti abbaa manaa kee waamii kottu ittiin jedhe Gooftaa Yesuus. Naa kenni bishaan kana akka lammaffaa laga kana okkotee kana baadhee akka hin dhufne bishaan kana naa kennette dhaqiiti abbaa manaa kee waamii kottu jedhe. Rakkinni dubartii Samaariyaa kana iddoo kan dhoksaa yaada garaa ishee keessa iddoo kanatti tuqe Gooftaa Yesuus Kiristoos. Abbaa manaan qabutti gaafa isheen abbaa manaan qabuttu dhugaa dubbatte dhuguma jette kana baay'eessa jetteedhe. Abbaa manaa shan qabde turte ammayyuu inni si wajjin jiru abbaa manaa kee miti jedhe.
kan namootarraa adda baase dhoksaa jireenya isheetii eessa akka ta'e rakkinni ishee maal akka ta'e dubartiin kun dubartii cubbamtu namootiyyuu jireenya isheerraa wanta arganidha. Sababiin isaa yeroon isheen itti bishaan waraabbachuudhaaf deemte guyyaa sa'aatii 6dha. Naannoo sana ammoo yeroon itti bishaan guyyaa saafaa deemte dubartiin kun garuu namoonni baay'een dubartooti ammam dhugaa akka ta'e min beekamu namoonni baay'een gaafa jedhan beektotni warri Samaariyaas warri Yihudaas yeroo bishaan waraabbachuu dhaqanii dubartootni gurmuudhaan adeemoodha. Waa'ee gurmuudhaan adeemuutu hin taane bishaan yeroo waraabamu yeroo baay'ee saafaatu hin taane ganama yookiis gara galgalaati. Dubartiin kun garuu kophaa ishee deemti jireenya ishee keessaa wanta jireenya isheerraa wanta argamutu jira. Isa dhoksaa yaada garaa isheetii kana tuqe Gooftaa Yesuus Kiristoos. Baay'eessa dubbattee. Dubartii cubbamtuu kana baay'eessa dubbattee. Isa booda waan isheen jette amma wanti si keessatti argatte. Raajii natti fakkaataate. Raajii fakkaata ammatte. Gaafa inni dhoksaa yaada ishee argu sadarkaa Yihuudummaarraa gara sadarkaa raajiitti fide ammatti raajii natti fakkaata. Dhoksaa koo argite si keessatti waan argaa jiraatte. Raajii ta'uu keen argaa jiraatte. Isa booda immoo gaafa akkas jetteetu raajii ittiin jetteetu kanumaayyuu itti ammamu raajette kanumaayyuu mo'ette isin warri Israa'eliin lafti sagada keenyaa Yerusaalemedha jettu. Nu immoo ilaa gaara kanarratti sagannaatte. Dubartiin kun Gooftaa Yesuus Kiristoos dhoksaa garaa isheetii akka inni baasaa jiru akka inni itti argisiisaa jiru akka inni itti ishee beeksisaa jiru hubattee raajiidha ittiin jette. Amma garuu rakkina ishee kana mo'essatti iddootti fidde gara iddootti geessite. Iddoon kan keessanii Yerusaalemidha iddoon sagada. Kan keenya immoo kunoo gaara kanadha. Gaara kanarra. Gaara kanatti isa kamtu caala. Amma inni Kiristoosii dhoksaa yaada ishee garaa isheetti bu'ee maal gochuun ishee hubachiisuu ture. Isheen immoo gara kamitti geessa gara iddootti geessaa jirti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa booda Gooftaa Yesuus Kiristoos akkasittiin jedhe. Isa kana sittiin jedhe. Amma yeroo addaatu dhufe yerootu dhufe yeroon kun amma yeroo dhufaa jiru kun yeroo iddoo miti haala miti iddoo isa kan Yerusaalemis miti isa iddoo kanaa isa kan keessanii gaara kanas miti amma isa iddootu hin ta'in inni waaqeffamuun kan ta'u dhugaatti waaqeffannaa isa keessaati jedhe dhugaaf hafuuraan jedhe. Amma yeroo namma dhufe kuni isa iddoo Yerusaalem isa dhaqan miti isa jireenya isa ta'e isa fudhatanii keessaan hafuuraan yeroon itti Waaqayyoof sagadantu dhufe isa kana sittiin jedhe. Yeroo hafuuraaf dhugaadhaan kun hundumtuu hafuuf jira. Yeroon kun amma yeroon itti hafuuraaf dhugaadhaan yerootti waaqeffatanidha. Maaliin hafuuraan jireenya jijjiiramaati. Yerusaalemis dhaqxu achittis iddoo sana miti amma yeroon kanin akeekin dhufeef akeeka isa jireenya keessaati. Iddoorraan gara keessaa jireenya namootaattiin karaa hafuura qulqulluu yeroon itti waaqeffamu yeroon itti ulfina argadhu ulfinni isa maali isa bakkeetu hin taane isa jireenya namaa keessa galee isan argadhuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Lakkoofsa kudha ja'a kaasee amma 26 yoo argine galatoo yoo ilaalle kutaa kana keessa jiru isin dubbisa.
Ermiyaas kudha lama kudha sadiirraatu akkas jedha. Ermiyaas kudha lama kudha sadiirraa gaafa sabni Israa'el Waaqayyoorraa galagalanii gaafa isaan jedhanitu Waaqayyo akkasittiin jedhe. Sabni Israa'el gaafa isaan Waaqayyoorraa galagalan Waaqayyo akkasittiin jedhe. Sabni koo jallina lama hojjeteedha. Sabi koo ana irratti maal godhe waan lama hojjeteedha. Ana isa burqaa jireenyaa ta'e dhiiseedha. Qodaa bishaan isa urataa ana isa burqaa jireenyaa ta'e dhiisee qodaa bishaan isa maali isa urataa bishaan baachuu hin dandeenye maal godhe hin tolfateedha. Ani saba kanaaf maalin ture burqaa jireenyaan ture. Ermiyaas kudha torba kudha sadiirraas yoo ilaalle yerootti cubbuun Yihuudaadhaa fuula Waaqayyoo irratti yeroo inni itti baay'atee jedhu immoo yeroo sanatu Waaqayyo ilaaleetu karaa raajii Ermiyaas akkas jedhe yaa Waaqayyo yaa abdii Israa'el warri sirraa galagalan jedhe. Warri sirraa galagalan hundumtuu maal ta'u hiyyeellaa'u jedhe. Siisa burqaa jireenyaa ta'e dhiisaneedha. Waan sirraa galagalaniif siisa maal burqaa jireenyaa ta'e dhiisaneedha. Burqaa maali? Burqaa jireenyaa ta'e dhiisanii warri sirraa galagalanii akka nama maqaasaa awwaara irratti barreesseedha. Akka nama warri sirraa galagalan kuni akka maali? Akka nama maqaasaa awwaara irratti barreesseetu dafaniitu baduu jedhe. Burqaa jireenyaa isa ta'e kanatu Gooftaa Yesuus Kiristoos egaa iddoo kanatti dhugiitiin jedhe. Kutaa kana dubbifachuu dandeessu Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 37 kaasnee amma 39ttis Gooftaa Yesuus Kiristoos namni dheebote gara koo dhufu jedhee utuu inni dubbatuutu argina. Kutaa sana keessas dubbifadhaa. Yeroo sana Gooftaa Yesuus Kiristoos ayyaana dhumaa dura ka'ee dhaabbateetu dubbii Gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee hafuura qulqulluutiif dubbatetu argina. Kanaaf iddoo kanatti gaa kutaa keenya kana gara dhumaatti fiduu yaala. Kiristoos wanta dubartii kanatti dubbachaa jiru hundumaa jalqabaa kaasee amma dhumaatti dubbii dhugaa kan harkaan utuun ishee qabachiisutu argina. Dhaqi abbaa manaa kee waami gaafattiin jedhee jedhu keessa si hubattee gara iddootti fiddee Gooftaa Yesuus Kiristoos garuu waa'ee iddootuun taane waa'ee jireenyaatti dubbate. Isa booda utuu dubartiin kun gaafanni akkasittiin jedhee jedhu iddoo waaqeffannaa gaaffii seetiif iddoo waaqeffannaatiif deebii isheedhaa deebisee naane yeroo isheen deemteetu gaafa isheen kottaa itti namoota utuu isheen waamtu kottaa namicha tokko nama tokkotu nama waa'ee koo dhoksaa koo hundumaa natti hime ilaalaa itti gara mandaraatti deemte. Kottaa dhoksaa isa namni hin beekne isa ani duwwaa beeku dhoksaa yaada garaa koo natti hime. Kottaa isa ilaalaa jetteetu utuu isheen gara namootaa mandaraatti deemtee gaafa isheen dubbattee jettu namooti utuu isaan yaa'anii gara Kiristoos dhufanii namoonni danuus dhufanii
dubbii Kiristoos akka isaan dhaga'anitu argina kutaa kana keessatti. Dubbii Kiristoos akka isaan dhaga'an baay'een isaanis dubbii Kiristoos dhaga'anii akka isaan Kiristoositti amananitu argina. Darbee immoo akka inni isaan bira turuuf utuu isaan gaafatanitu argina kutaa kana keessatti. Gaafa dhufanii jedhanii dubartittiidhaan 42 irratti immoo sababii ati dubbatteef iyyuu miti. Namni kun fayyisaa ta'uusaa ija keenyaan argineerra isatu dubbatte duwwaa miti ittiin jedhan utuu isaan akkas ittiin jedhaniitu argina. Eshi ammaga gara dhumaatti na deemaa jira. Gara yaada koo fixuutti na deemaa jira. Kutaa kana keessatti dubartii kana Gooftaa Yesuus Kiristoositti dubbate dubbii dhugaa kana ishee qabachiise. Kiristoosiin isheetti beeksise, ishee hubachiise. Hubattee immoo namoota warra kaanitti dhugaa baatee dhaxxee waamte. Namooti baay'een isaanii dhufanii Kiristoosii bira turanii nu bira turennaan iyyuu guyyaa 2 isaan bira ture. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf har'a immoo dubbii isa dhugaa ta'e isa jireenyaa ta'e kana Kiristoos kana amanneetu duukaa adeemaa jira. Akka isa kutaa kanaatu hin taane namoota dhoksaa Kiristoos hubatanidha miti nuti. Wangeela Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 hanga 30 isa jiru akkas jedha kutaan kun. Dubbii Gooftaa Yesuus Kiristoos dubbatedha. Yesuus itti fufeedha. Isin warri dheebottanii dadhabdan ba'aan kan isinitti ulfaate hundumtu gara koo kottaa. Ani boqonnaa maalin godha isiniifan kennaa. Gara boqonnaatti nu waame Gooftaa Yesuus Kiristoos. Ba'aan keessan kan isinitti ulfaate kottaa. Ba'aa keessan sana baattanii rakkatinaa kottaa. Ani maalin isiniif kenna? Boqonnaan isiniif kenna. Wanjoo koo fuudhaa baadhaa. Anarraa bara. Ani garraamiidha kanan gad of deebise boqonnaa lubbuu keessaniifis hin argattu. Anarraa bara. Wanjoon koo salphaadha. Wanjoon koo naman dhibuudha. Obboloota koo irraa maal fakkaanna laata? Warri yeroo hundumaa dubbiin Waaqayyoo nutti dubbatamu maal fakkaanna? Wanti ba'aa nuti ta'e jira. Wanti jireenya keenyatti ulfaatu. Wanti jireenya keenyatti ba'aa ta'e kan gannu qabu. Akka nu ol jennee na deemneef wanti jireenya keenya qabu. Wanti jireenya keenyatti ulfaatu maalidha? Warri ba'aan keessan isinitti ulfaate anatti fidaa jedharras. Ba'aan keessan kan isinitti ulfaate kan keenya ba'achi. Baasanu kam waan biraatu nurra kaa'atu hin taane isa kan keenya. Isanu haalaan yeroodhaan iddoodhaan rakkinaan ofirra keenya. Yesuus Kiristoos jireenya keenyaaf kan barbaachisu hundumaa wanta nutti ulfaate abaarsa rakkin wanta nu jireenya keenyatti ba'ate hundumaa dhufeetu fannoo irratti xumureetu mo'eetu ol ba'e. Akkas miti kan wanti
jireenya keenyatti ulfaatu isa nu gochuu hin dandeenye sana godheetu xumure hin raawwatamedha. Har'a garuu maaltu ba'aatu nutti ta'aa jira? Dhuguma amma Kiristoos kanatti boqonneerra. Itti boqottaniitu isin. Itti boqochaa jirra. Yeroo deemnu karaa keenyatti jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti warra Kiristoos irratti boqotanidha. Warra Kiristoos kana irratti boqotaa deemanidha. Nu boqochiiseera. Boqottaniitu galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'as wanti nutti ulfaatu, wanti nu ofii keenya yaaddoo rakkina attam ta'a jennee ofirra keenya sanaafi Yesuus Kiristoos isa ofirra keesse sana dhiisiti anatti boqodhu. Anatti of laadhu jireenya keetiif kan barbaachisu anatti boqotu anatu siif guutuudha. Ana jireenya keetiif guutuu kan ta'e irruu isa sana irruu keen ilaalin haala keen ana isa guutuu ta'e ilaaliidha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ana irratti boqodhu. Dubartittiin kun waan isin dhibu waan isheen jette ani lammaffaa deebi'ee iddoo kana akka hin dhufneef naa kenneette. Lammaffaa deebi'ee iddoo kanatti akkan iddoo kana bishaan kana waraabbachuu akkan hin dhufne lammaffaa bishaan bara baraan jiraatu dheebochuun barbaadu ba'aa kanas okkotii kanas baachuun barbaadu jette. Kutaa kana keessa akkasumatti ifaatti barreeffamee jira waan isheen gaafatte kan. Ani lammaffaa mun barbaadu jette. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Rakkatteetti ta'a dubartiin kun. Lammaffaa mukkotee kana baadhee bishaan waraabbachu iddoo kana akka hin dhufneef jette waan isin dhibu. Boqonnaa jireenyi nagaa guutuun Yesuus Kiristoos duwwaa keessa jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yesuus Kiristoos duwwaa keessa jira. Boqonnaan isa keessa kan aara nama galfachiisu. Kan nama boqochiisu. Ba'aan kan isinitti ulfaate anatti fidaa. Ergaa Phaawulos warra Efesooniif barreesse 5:8 irra isa jirutu 5:8 Efesoon 5:8 irratti akkas jedha. Isin dur dukkanaa turtanidha. Amma garuu maal taataniitudha? Karaa Gooftaa Yesuus Kiristoos maal taatan? Ifa karaa Gooftaa Yesuus Kiristoos isin amma iftaniitudha. Dur jireenyi keessan dukkanaa ture. Dur cubbuu keessa turtan. Haala garaa keessa turtan. Amma garuu karaa Gooftaa Yesuus Kiristoos jireenyi keessan maal ta'e? Iftaniitudha. Isa durii miti. Dur dukkanaa ture. Amma garuu akkas miti. Wanti jijjiirame jira. Jireenya keessan keessatti wanta iddoo wal jijjiiretu jira. Jireenya keessan keessa wanta iddoo wal jijjiiretu jira. Innis maalidha? Dukkanatu iddoo gadhiiseedha. Isa ifaatu immoo maal ta'e? Iddoo qabateedha. Iddoo qabate sana isa ifate iddoo qabate sana immoo maal godhan? Akka ifa sanaatti maal godhan? Deddeebi'aadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa iddoo qabate sana, isa fudhattan sana, isa jireenya ta'e sana fudhattan akka sanatti jiraadha. Akka ijoollee ifaatti maal godha? Jiraadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nuti ijoollee ifaa namoota jireenya ifaa keessa jiraatan, namoota jireenyi isaaniif bakkee keenya keessa ifa ta'e isa Kiristoos, isa dukkana ibsuu danda'u, isa haala hundumaa keessatti isa ba'aadha jedhama, isa gadi qabuu danda'u, isatu jireenya keenya keessa jira. Waaqayyoof haa galatu.
Ishi tuttumuraan jira isinittin turse Gooftaa Yesuus Kiristoos akka dhufnetti nu simata akkasitti garuu itti nu fufsiisu. Amen. Dubartii kana akka isheen jirtu kanatti simate akka sanatti garuu itti fufsiisne karaa haaraa jireenya haaraa jalqabsiise. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akka nu jirru tarrayyuu rakkina qabna eeyye akka fidiyeedha. Fidii maal taate fidiyeedha. Akka sanatti kan nu simatu. Akka sanatti garuu akka nu itti fufnu barbaadu. Waan haaraa nurka kaa'eetu waan haaraa jireenya haaraa sanaa nu adeemsisuu barbaada. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Roomee 12 lakkoofsa 1 isa jiru dubbii baay'ee namatti tolu. Dubbii kana sagalee kana beektu. Dubbii baay'ee namatti tolutti Phaawulos warra Roomee kanaaf balleessa. Ammas yaa obboloota koo araara Waaqayyoof jedhaateedha. Namummaa keessaneedha. Qulqullaadhaa fi Waaqayyo duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraatu gootaneedha. Akka dhiyeessitan isinan gorsaa'edha. Wanti isin gorsu maalidha? Waa tokko namummaa keessan kana maal godha? Aarsaa jiraataa godhaati maal godha? Aarsaa jiraataa isa qulqullaa'aa godhaati fuula Waaqayyo irratti maal godha? Dhiyeessaa'edha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhiyeessa aarsaa jiraataa godhaati dhiyeessaadha. Ergaa Yohaannis isa duraa 1:3-9 irratti immoo akkas jedha. Namni mucaa Waaqayyoo ta'edha. Hundinuu sanyii Waaqayyoo waan ta'eef cubbuutti qabame maaliin ta'udha? Hin jiraatudha. Cubbuutti qabame hin jiraatudha. Mucaa Waaqayyoo waan ta'eefis cubbuutti qabame jiraachuu maaliin ta'u? Hin danda'udha. Hin jiraatu ergaa jedhama booda immoo mucaa Waaqayyoo waan ta'eef maaliin ta'u? Cubbuutti qabame jiraachuu maaliin ta'u? Hin danda'udha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoosiin gara boqonnaatti nu waame. Nu boqochiise. Jireenyi keenya keessi keenya aarsaa ta'e akka fuula isaa duratti dhiyaatu godhe. Mucaa isaa nu godhate. Mucaa isaa taane nuti. Warra cubbuun irratti aangoo hin qabne, warra jireenyi isaanii yeroo hundumaa aarsaa jiraataa ta'e fuula Waaqayyo irratti dhiyaatu. Gara dhumaatti fidaan jira utuman jedhuun sossokke. Ergaa Qorontoos isa duraa 1:6-19 hanga 20 yoo ilaaltani iddoo kana keessa dhagni keessan mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatani hafuurri Waaqayyoo isin keessa akka jiru beektaniidha. Hafuura kana seessa argattani Waaqayyoo bira argattaniidha. Waaqayyoo maal isin godhe? Gatiidhaan isin bitate. Kanaaf guutummaa dhagna keessaniin wanta isa gammachiisu hojjedhaadha. Waaqayyo mana qulqullummaa isaa nu godhate bakkeerraa gara keessaatti nu deeffate. Akkuma dubartii Samaariyaa kana iddoodha gara iddoo gaararraa isa keessa ta'e akka ishee hubachiise jireenyi keenya mana qulqullummaa isaa mana hafuurri Waaqayyo hafuurri jiraataa ta'e keessa jiraatu nu godhate Waaqayyo. Efesoon 1:14 argachuu dandeessu kutaan sun wal qabatee jira. Efesoon 1:13-14 wanta wal qabatee jirutu dubbate iddoo kanatti ergaa kana barreesse Phaawulos.
kudha sadiif kudha afurraa akkas jedha. Isin immoodha. Dhugaa ergaa wangeelaa fayyinaa keessan dhageessaniitu jedha. Isin warri dhageessanidha. Warri dhageessanii maal taatan itti amantanii hafuura qulqulluudhaan maal taatan mallatteeffamtaniitu jedha. Hafuura qulqulluudhaan warri dhageessanitti amantanii kan isin itti mallatteeffamtan hafuura qulqulluudhaadha. Kanaan mallatteeffamtanidha. Kudha afurii irratti hafuurri qulqulluu kunis immoo jedha. Warra kan waaqayyoo ta'an galata ulfina isaatiif yeroo dhufuttedha. Galata ulfina isaatiif yeroo furamuutti wanta nu argachuuf jirruuf maal keenyadha? Qabdii keenyadha. Galanni waaqayyoof haa ta'u.